ካንተ ጋር ነው ማርጀት የምፈልገው። የፊትህን ከለር፣ ሳቅህን፣ አይንህን፣ ሐዘኔታህን፣ ኩርፊያህን እንዳላየ ሆነህ የምታልፈኝን ሁሉ አፈቅረዋለሁ። ስትሞኝልኝ፣ ስትናፍቀኝ፣ ስታዝንልኝ፣ ስታስብ Yoyaa harka foonii hordoftoonni YouTube kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha galata rabbii baga nagaa taatanii hundumti keessan jecha warroonni maatii taatan ulfaadha warroonni maatiin taanii immoo maatii naa ta'a please like godhaa viidiyoo koo gaafa laaltanii egaa har'a seenaa dubartii jabduu tokko qabadheen dhufe jechuudha. Akkuma beekamu mucaan kuni Saawud Arabiyaa keessatti yeroo hojii hojjetu miilli isaa kun akka miidhaan irra ga'e kana dura dubbatamaa ture. Yeroo tokko of jijjiiruuf gaafa biyyaa baanu miidhamni yerootti gallufaatu jira jechuudha. Garuu immoo waaqni immoo jechuudha yoo nama gargaare namaa kenna dhugaa rabbii kana. Kana dura baay'ee mucaan kun rakkachaa ture jechuun yeroo Saawudii kana keessa ture rakkateera jechuudha yeroo miilli isaa kun miidhame jechuudha. Garuu galata rabbii amma dubartii jabduun cinaasaa jirti. Yeroo sanas jirti garuu maaliyyoo ta'e biyya ormaa keessatti namni numa rakkata jechuudha. So seenaa isaanii bal'aadha. Ijoolleen kun garuu har'a mucayyoo kana galateeffachuun dhufe. Mucayyoo kana galateeffachuun dhufe. Sababni isaa yeroo ammaa dubartiin akkasii hin jirtu. Dubartoonni akkasii barbaadamaniin argamani. Bartanii mucayyoon kun garuu argitanii miti jaalala gatii jaalalaaf isheen baastu ilaala. Jaalalli mucaa kanaas immoo hammamittiin akka isa jaallattu ilaala. Mee barumsa irraa argattu. Warroonni waa'een jaalalaa isiniin galle dhugaa rabbii mucayyoo kanarraa jaalalli maalii argachuu dhabuu irratti hundaayi, malkii irratti hundaayi jedhaatii namni sun fayyaa ta'uu yookiin immoo dhukkubsataa ta'uu sanarratti hundaayi jedhaatii irraatii baradhaa. Jabduu dhugaa rabbii kanaa natti tolte. Wayne yeroo akkasii ko namni hin argamu. Argitanii miti. Bakka das naman jettu dhugaa rabbii das na jette anaatiin. Bareedduu ko dhugaa waaqa baguma Oromoo taate dhugaa rabbii. Bareedduu dhugaa waaqa kana baay'ee natti tolte. Rabbi jiruuf jireenya isaanii haa bareechuu fi hamma dhumaatti rabbii jireenya bareedaa haa kennuu fi obboleessa keenya kanas rabbi karaa hundumaa isa haa gargaaru. Nama gaditti waaqayyo gargaaraadha waan ta'eef waaqayyo isa haa gargaaru. Ani garuu dhugaa rabbii kana natti tolaan madha kana dhufe mucayyoo kana galateeffachuu qabna. Bakka galateeffachuu qabna. Dhugaa rabbii kana jabduu jabaadhu kanuma caalaa goota jaalalaa ta'iiti mul'adhu bareedduu koo dubuun bushee koo dhugaa rabbii namatti tolti. Miskiina amala qabeettiidha dammoo. Akka dubartoota miidiyaa kanarratti baate intiniin jettu jechuudha. Amala qabeetti bakka dubartii akkasiidha kan gaa'ilaaf taatu. Dhiironni mircaa keessan dubartii akkasii godhadhaashi. Dhugaa rabbiidha mircaa keessan dubartii akkasii godhadhaa jechuun jaalladha. Hundi keessanuu galatoomaa. Laayikii godhaa viidiyoo koo gaafa laaltan. Mucayyoo kana warri jaallattan immoo bakka sirriitti jajjabeessaanii dhugaa rabbii jajjabeessaanii maaliifi wanti kuni unurratti beekamuu qaba. Nama tokko kan jaalannu waan inni waaqni bifa guutuu kennee fi yooyin immoo miila hir'isee yooyin immoo harka hir'isee kana qofaaf yooyin immoo bareechee waan nuu kenneef jaallachuu hin qabnu. Nama sana hir'uu isaa irrattis jaallachuu qabna.